partii hagadan ibsatin akkuma waan xiqqoon takka bimbeen diidam dhumtee takkatti akka waan bimbeen diidam duutee takkatti akka tiitichi diidam du'ee takkatti nama diidam qabsaa'ota hayyoota hadoodii sabaa qabu kana hunda dhabdee akka biyyaatti haguyyaa gaddaan labsiin kagabbaatee televizyiinaan gaddan ibsatin ka ummatan jajjabeessin cal jetteetuma gisee teesse an biyyeen natti ulfaattee jechuudha. Wallahi al-azimul karim biyyeen natti ulfaattee gadda ibsachuu dadhabeera. An paartii kiyyattii sittiin qaanfadhee jechuudha. Paartii badhaadhinaa kaniin an deeggarutti niin qaanfadhee jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaatti niin qaanfadhee jechuudha daranuu. Mootummaa naannoo Oromiyaa Presidenti sila bimbiti ni kabdiyattu ummata kana akka bimbeetti lakkaa'e akka tiitichaatti lakkaa'e gadibeel gaddasa ilaamatti nibsanne jechuudha. Communicationii nibsine paartiin nibsine ummanni hundumurraa gammachuu qabanii jechuudha. Inuma gadditti dhagahamne wahuma takka hayyoota dila kana dhabnee addunyaan hundi roraatee خاله جرو خيسة جرو خبية خيسة جرو خبية على جرو هندي بوي بارتين أن دعرو أن جالت بارتين بدأنا قديباتي خدن دقيفتين موتومان أني خيسة جرو أني جالت خدباتي ومتى قدن ديسين قرنا أداك جيسين أكوني خوني تكتة أمتا عقيب سنة أمتا ججبيسين ماتين ججبيسين هنك أما زعانا نرادو بطنت الجاني على باقا دبوسين بقى هيون دميتشو نتتاتيتشو دبين بقى بيخان دميتشو نتتاتيتشو دبين بقى قبسان دميتشو نتتاتيتشو دبين بقى دوماني ورسا نرايتشو نتتاتيتشو كورات اللي دبين قداني بسجو ندبي انقمات ريتشانا وانا ما قدسيسو يجو حيو دي لسن ابني بيكتوتا دي لسن ابني أكملت بيكتود نخمر رأومي نقرنا قدمو ماتي في فرعالي في أمتا سبب هاتا وجاني كودا نوغبهاني نوجدشو أبو نوغنسي خينيا أنا كبارتي تينياتيس قد قدان ندقم أكا مومتما تينياتيس قد قدان ندقم خانا قدود أبون كيسان إرينا خانا قدود أبون كيسان حنكينا أما اللي قدبا أمتتي إيفما جاءتي أمتتي قد خيسان دبر فرطا جدام سجدتو سنين آمو بربادا إيجا وان فقطو إسنين رانين كبنيجو حقا تكا هايون إسن برر رخيشة اتما دفنه إيجا حقا تكا بيخان إسن برر رخيشة اتما دفنه إيجا حقا تكا ورد ألوتا قارو إسن براتي تفتامي اتما دفنه إيجا حقا تكا ورد إسنين إجوليك أبصوف كخاستو بمور راجال الأبانشو خيسان أركو اتما دفنه إيجا أكامين دور كمي ولا من نري مهمالي رو ولا من نري كمي ولا من نري وهم هندا يوبلا وهم إرنا وان فقطو غرهندا وان هنكنا غرهندا غبانه يوم متى خينيا تبنه بلالي فتشو وهندا بلالي فتشو نونجا مراتان نمني خينيا يجو فجاليسي وهندا بلالي فتن نونجا هيا تم بلالي فنه تم ديسنا मैं थम बलाले फन्ने थम दिसना है मैं सिलामा मोतुमाना नोरोमिया गब्बाते अलावा गुया लमा सदीफ हयोते नुराडू मैं फिंगती रिसायते मान तू रारत मैं सिला प्रेसिडेंट
pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kaabinee hojii gattaa'ee waan kan hayyootaan nurraa dhume waan irra dhumanni qorannaa hayyuu tanaaf gaddaan nu dhagaame ummata keenya jajjabina isinii hawwina jedhee gabbee dubbate maaltu irraa irrata? Osoo communication an dabarse maaltu irraa irrata? Osoo sadarkaa paartii Oromiyaa dabarse maaltu irraa irrata? Habiyyaattuu mitiyyuu? Okay, habiyyaattuu yoo dabarse maaltu irraa irrata? Mee maaltu irraa irrata? Tuffiidha. Naatoo qabaachuu dhabuudha jechuudha. Hadooddii dhabuudha. Dhuma kana keessaa immoo harkanii qabamuun qabanii Allahu alam arragaan qabu. Ammoo akka isaanii kun nama shakkisiisaa jechuudha. Akkis cal jechuutu nama shakkisiisaa jechuudha. Arragaan qabu. Akka nama tokkotti ragaatti hin qabu. Warri ragaa qabneen raan dubbadhu. Ammoo kisaan tan kun samal jalcha jarri hom jatte yoo laalte bagan ruwaatu an jechuu isaaniiti qaayechuu nama jechis dubbii ja'a anaa miti qaje la dubbiitu ja'a bagan dhumanii nurra jarri kun warra hafuura nukkutee warra waan jimaatis dubbachaa ture warra baalee adda bakka lamatti dhoowuu sanis balaaleeffachaa ture warra guujii bakka lama bahuus balaaleeffachaa ture warra booran illee bakka akkasi godina haaree dhufe kanallee walla balaaleeffachaa ture warri kun warra yaada keenya mormuu warra yaada keenyaan falmee nama jala sharafuu isaan kun baaguma durraa dhumanii makiinaa takkatti akka waan jechuuf fakkaata jechuudha cal jechuun dubbiidhaan hiikee beeka ragaatti hin qabu tana. Dubbii gizeen sharafu jechuudha akka warra keenyaatti dubbiitu jedhe anin jenne akka dubbiitu jenne immoo silaa isaan gabbaanii guyyaa lamaa sadii labsanii gadda ummataa hojii qooddatanii waan tan akkas ta'urraa rifatanii isaan agarre hadooddii qaban jenna jechuudha laalaa oromummaa laalaa sabaa laalaa obbolummaa laalaa hayyoonni dhumuu qaban jechuudha. Tanarraa dhabne jechuudha soogidda lammummaa tanarraa dhabne jechuudha sukkara lammummaati irraa dhabne lammi'aa lammummaa jiraanilee soogidda lammummaa irraa dhabne jara kana hadooddiin qaban jecha bakka sanitti gammachuu qaba eegaa hadooddiin qabne namni maal qaba jechuudha gammachuu qaba jechuudha gammachuu qaba wanni piisii isa goote hin jiru bara addunyaa bulchuutti hin jiru. Waktu muncul juru mereka tu ada wan busy miti tu wan busy bira kota ni miti tu malif gitu tanah Oromo hundi ifkai segat di misukati hayon ni kayaknya nuradumun karo nuradam sudah hayon ni kayaknya nuradun hayota bira adalah tu nurajam sudah lalu tu hega di baru tu nurajam sudah khasara akalamin tu ufte khasara akabiyatin tu ufte khasara akka Oromoon nutti dhufte khasara akka sabaatti nutti dhufte khasara akka Itoophiyaatti nutti dhufte akka Itoophiyaatti gaddu qabna akka Oromiyaatti gaddu qabna akka Oromootti irra gaddu qabna jechuudha khasaaraa baddu tanu geessatu shufeerri maas hin duune jedhan arragaan qabu oduun nageesse shufeerriin duunee jaana tanaafu qorannaan sirrii qaama addaatiin ilaalamee akkaataa itti gaaga'amni sangee makiinaan eessa bulte eessa oolte akkami kaate eenyu kaase akkami karaasee wanni tunumti karaarra ilaalamu maaliif fireenni gitee takka biloona fireenaa si jalaa hiikaniiti adeeroo karaa guddaa kanarra osoo ceetu fireenni si dita zeeroo si harkaate qorannaan sirriidhaa gaggeeffamuu qaba jechuudha qorannaa sirrii kanagaa eenyu haa gaggeessu qaamni addaa Itoophiyaa jirra qaamni addaa duuba rabbiin nu haa gaggeessu laa qorannaa sirrii tana Islaamu mootummaan hin jirtu kajiruus hin jiru kan jirrees hin jiru qaronnaa sirrii tana kanarratti abbaan itti boo'en hin jiru beeke rabbi maleemma
biyyatana keessattiin baanaa beek ambar if kanneen du'aaf baraasoo jira nama du'aaf kanne takka agartaniin beeytan if kannine haasoo jira beek du'aaf abbaan itti boo'an amma rabbummaan haqa ummata kanaa rabbiin haa baasuu jaaniitumatti boo'u jechuudha meeqa qaxara jedhe akka abdii baalee hajaartii fuudhee ilmaan hin dhabin rabbiin jannataan haa qananiisa meeqa ta heerumtee ilmoo garaa qabdu wajjituute meeqa haratti qaxara cabe nama diidamman dhuman kana keessa doktorootii dila dhumte kana keessa nama gaddisiisa jechuudha hangan takka lubbuun Oromoo osoo ta'e lubbuun hayyuu Oromoodhaa biyya tana keessatti gatii tiitichaa hanqattee jirti jechuudha. Kanaaf malli maali yoo boru yuunivarsiitii Haramaayaa irraa makiinaa takkaan faamee namni du'ees biyyan isin itti sablattu yoo dirree dhawaadhaaf namni ka'ee karaa biraa barsiisuu deemees biyyan isin itti sablattu yoo Finfinnee kaanii deemaniis biyyan isin itti sablattu Adaamaa kaanii yoo deemaniis biyyan isin itti sablattu Shawaa Lixaa Shawaa Bahaa kana keessaa yoo deemanii barsiisuu dhumaniis biyyan isin itti sablattu biyyan isin itti sablattuun rakkoo tana keessaa bahuu hin dandeenyu tiyaatu qabnaa jechuudha akkatti rakkoo kana keessaa baanu itti wal mari'achuu qabnaa jechuudha akkatti rakkoo kana keessaa baanu Sheekh Abbuta tokkicha akka biiliyeenaa bagana gayaan dhufte ammaan seerke akkatti rakkoo kana keessaa baanu itti mari'achuu qabnaa jechuudha irratti haasa'uu danda'uu qabna irra mari'achuu danda'u akkamiin bahuu dandeenya rakkoo kana keessaa akkamiin kaabineen takka deemteetum Hararii Finfinneen dhufa jettee yoo hararra dhumte wanni siin jirtu amma makiinaan Gursumi ambulaansiin fuutee Gursumirraa tasilaa haadhaa fi haadha dhalaaf deemtuu fi daa'imman naanneessitu ambulaansiin Gursumi kaabinee fuutee osoo ol deemtu walancitti kanatti gubattee arra ambulaansiin qabdu Gursum irkifannaadhaan fayyadamaa jirti eenyu kara kana fite diina kan hin beekamu makiinaan qaban irkifannaan fayyadaman warri chike dhoomes dhoomi mataa bakka dhumte gatii ilma namaatiif namni qabaachuu qabu akka hoggansaatti dhabuun ifiifu rakkoo takka laala boleeyyan kiyya ana kanaaf gatii naa dhabuun kee akka namaatti yaada kiyyaa miti beek yaada kiyya mormi ana jibbi akka namaatti immoo ana kana jiraachuun jibbuun kee rakkoodha jechuudha. Akka namaatti nuti waliin jiraachuu dadhabuun rakkoodha jechuudha. Yoo tokko miidhame ammaas miidhaa tokkorra geesseef nuti kaan ammaas falmuu dadhabuun ifiifu rakkoodha jechuudha. Rakkoodha. Amma aadaa tana baraa jirraa jechuudha. Yoo namni du'ees biyyeen sittaa sablattu. Baruu jirta aadaa godhattee amala godhattee namni karaarra dhuma biyyeen sittaa sablattu. Namni beelaan dhuma biyyeen sittaa sablattu. Namni abaariin dhuma biyyeen sittaa sablattu. Gaaga namni akkanumatti manaa himaa jiraan kun dhaqee du'a biyyeen sittaa sablattu. Biyyeen sittaa sablattu biyyeen sittaa sablattu amala godhachaa jirraa jechuudha biyyeen sittaa sablattu biyyeen sittaa nu barsiisu jiranii bar biyyeen sittaa maaf biyyeen nu sablatti maaf namicha kun du'ee gaafii jettu kaasuu akka ati hin dandeenye si barsiisu jiranii jechuudha mataa keessatti. Ati maal agarta namni yoo gute biyyeen sittaa sablattu si mul'ata jechuudha. Maaf du'een sitti mul'atu akkamitti du'ee gaafachuu hin dandeenye. Eenyu jeesee gaafii jettu jala deemuu hin dandeessu. Maaltu waan tana duuba jiraa jala deemuu hin dandeessu. Biyyeen sittaa sablattu moo jetta. Hanga yoo biyyeen sittaa sablattu nama keenya awwaalleetuma galla. Hanga yoo biyyeen sittaa sablattu nama keenya awwaallee galla. Irraa mareechuu qabdi jechuu Oromoo tana. Irraa walaasa'uu qabdi jechuu. Sanaafuu ani silaka Amerikaa silaka Canada taate Australia biyyoota qarawmanii taate investigationni addaa godhamuu jenna.
yaa asitti investigation addaa kana maa godhu rabbuma sanifu investigation addaa rabbiin ummata kanaaf godhee dhiiga isaaniitiif cubbuu isaanitti du'a yoo jiraatelle rabbiin haqa isaanii habaasuuf yoommoo gaaga'ama konkolaataa taatemmas maatii fi firasaatii fi ali isaanii saballee rabbiin nu haa jajjabeessu isinii jechuu barbaada. Gaagaamni nigaa nigaa wanni addana dinqummoo maali bakki gaagaamni itti ga'e kun makiinaa 30 ol dhibbaa ol maali olitu bakka tanatti gaagaamni hedduun ga'ee jiran qamadiin baale keessaa baatu achi baatu karaalleen ispaaltii yoo ta'e karaalleen bareedaa yoo ta'e bakka makiinaan hedduun itti gaagaamni ga'u kana qamadiin tun akkamiin fayyisuu dadhabde jechuun qabeenya ummata irraa fuudhamee gurguramu kun maaf qabeenya ummata tajaajila ummataatiif ooluun dadhabe hay qamadiin dilli baalee baatee addunyaa irratti gurguramtee ekspoort taatu tun daandii kana jijjiirtee adagaan akkana akka dhufne taasisuu irratti hojjechuu maa dadhabde jechuun qabeenyummaan kun maa dadhabe kana yoo la kalaaltu taate ummata irraa saamu malee ummataaf hojjechuun hin jirtu jechuudha hoteela hojjechuun ummataaf miti adeeroo nama qabeenya qabuuf hojjetta hoteela adeeroo amma wanni turistii tiyaamna faranjii hojjechuu jirra war turistii bar amma wanta akka beekaa callisna malee turistii wanni makko winci maarre gorgora maarre bakka hundattuu tolchamu kun bareeda tolchuun hammeenya irraa qabu haa tolfamu rakkoo miti ammoo ummata beeleef gorgoraan maan gootu maaliin dhaqee gorgoraa laala amma kun kamiilaan deemu kokoba hin qabne gorgoraa akkamiin laala adeera fadisi dhufee gorgoraa akkamiin laala harargee dhufee hajimaa gurguratee ilmaan barsiisuu hin dandeenya kun gorgoraa maal wanci maal si ilaala kun humnaa uttiin qabu humna isaatii holli tabaroo isaatii holli adeero salaalee irraa kana ga'e dhabee qamadii isaa gurguree jiraachuu dadhabee kun wanci gurguraa maarree kana akkamiin dhufee silaan kun turistii biyyaalaatii dhufutti gammachiisnee doolaaratti harkifna kun dhimma biyyaatii miti dhimma galiiti dhimma lammiitii miti kun dhimma galiiti malee dhimma lammiif yaaduutii miti don't confuse with the bilichlichi waan bilichlichi deemtu tanaan confuse ta'uun nun feesisu jechuudha bilichlichi namni jaalatu itti hafuufu san mirga qaba kara fadhe hafidu fadu sabarra haatu biadu biyarra haatu bilichlichi itti hafuufu abbaan bilichlichi ammoo bilichlichi sabadi hanan taatuuf hin taatuuf taafis hin jirtus bakka bilichlichi sanu osoo nagarree dhuma keessaa ammoo monni keenya kaarargee kagaara mul'ata kamanyu mulluqqe kafadis cinaaqsan eesaan dhufee amma finfinnee ulaala finfinneen teenya jaadhu maa ture malee finfinnee keessa maal qaba kun ummanni mee maal qaba naa'ee mimmaan warri cinaaqsan finfinnee maal qaba hin qabu waa takka akkuma oromootti finfinneen teenya jee oromiyaan tiyyeetuma falme malee finfinnee irraa maal qaba amma kun miskiina jiraachuu hin dandeenye daangarra wallolu خجرون التأنو يتخسفتني دينجرات خسامم خجبرا في تجامي سامم خواهم دان سامم خواهم دان كديرار كجرو ما هنا ما غورغورا يصدق يركمه if you fujra غورغورا في وان لكجري دكون وان امته تجارف جارمو خبيالات افوفي خبيه خيسا تجارف قبو فرست كلاسي في بله هي امته خينيا فمو قونقودا أما غافي أنقر رجل من كينيا غافي ما شدنا نرنجلو يا أخي من كينيا ما بكير من كينيا تو أما دكما ولتي من يوجد نعم ومن كينيا بك أنقر رجل جراتون تندين يوم من كينيا وما تجراتون تندين كنا على رأسه أولو خرمهم دانو ولا تركي سادايتو ما في عندنا فين دانتي تون إيجانا ما هي دوفيت أما دورا osoo qamadiin baale keessa baatu daandii tanaaf oolte daandiin tun akkasirraa godhame arra duutii warra kanaa oolchuun ni dandahama warra kanaa qofaa miti katti aanulleen oolchuun ni dandahama ture is a leadership hoggansa jechuun rakkoo haleerraa hubatee rakkoo fulduraa hambisuudha hoggansa jechuun kanuma hoggansa jechuun badii halee arra hubatee boru kan dhufne hanqisu jechuudha hujii isaa isa tana roga hundaanuu
isida na hojjechu tinjiru warra keenya saamicha jira attuma jira inje kuban qabu Dubai tu anjaru Amerika wa pitatu tana keessa jira malee taambira kuban qabu tan oso qamadin bale batu bala khara khanarra geessu sirreessuuf qayaddamtee hojjamtu taate arra balaantun achin nu geesse qalbiin samaatu nun dhiidu ture hindi nun booyu ture qalbiin arra daandiin biraa baate balaan bakka saniit ulamaa'in raayis sheekota raayis ummata raayis balaantun hanqattee turte jechuudha ingu namicha arraa'u balaa dila geesse tadhaan balaa ilaa arraa geesse gaddan ibsatiin ilaa arraatis sirreessuuf hin yaaddawin Kamammo sofumar sirreisu daf yalu sofumar barechuuf yalu kadandi kana sirreisin be dandi umata sirreisu fosor rakatin faranji sofumar ruftelal tu rakachu jirhun osor sofumar kana ittidize dandi kana sirreise balasila harahana raduftu kana hunda fuldura hambise sofumar namni akuma majiru kana tu dakela lu dandaitu khabiralle yo fe khawmandi satu dakela lu dandaitu It's a leadership. Hoggansa rakko ummataa hiikuufi rakko ummataa tinjiraatu waladda jechu. Hoggansa gosa lama qabnaa rakko ummataa hiikuuf hojjetuu fi rakko ummataa tinjiraachuuf hojjetu. Tokko tokko rakko ummataa keessa jiraatan ninu yoo rakkoon tun hin jiraanne hin jiraatu. Hoggansa akkasii keessa jirra waan badaa hoggansa badaa keessa jirra jechu haala badaa. Maleka minna diidam sirraadume hayyun diidam sirraadume gadda gadi baatee ibsachuu sitti ulfaata herrega kamiin duba ummanni ati bulchuu jirtu kamiin moo ganda laalteeti qe'ee laalteeti gadda ibsita moo amantii laaltee gadda ibsita maal laaltee gadda ibsitaati karra dilli namaa dhume hun gadda si ibsisiisuu si dhorke Kam lalte mal lalte ulagana tigadet ibsatu kham garana manyata jechu hala kana khaysa jirra tanafu tana akka gaaritti hubatanii biyyan sitta sablachu jecha olurra akkamitti hala hama hana sirna hoggansa bada naannoo keenya bulchaa jiru bineensa kana firraa jijjiirraa manni kharajautti yaadun barbaachisaadha karaa nageenyaatiin jechuudha fi khansanirraa hafemmoo duuti silaa guyyaa rabbi jeenoltu warri lubbuun teessan akhiramtee rabbiin jannataan isinaa qananeessu maatiin isaaniitii fi aaliin isaanii firaa fi hundi keessan rabbiin isinaa sabbarsiisu imaanaa sabrii ilmaan sabaa ilmaan oromoo hundaanuu isinin jechuuf barbaadaa jechuudha tanaafiin kalee dubbachuu hanqadhe ila ammatti hanqadheechu biyyeen anumattu ulfaatte lammeeffaa shaggar finfinneetti ijaaramaa jiru hun magaalaa bareedduu oromiyaarraa adda taate shaggaritti ijaarra jaaniiti ittiin jiran warri keenya mootummaan teenya jechuudha paartiin badhaadhina shaggar master planii lamadaati master planii Abbaay Tsaayyeetiin imilkaawin tamaqaa shaggar oromoodhaaf jaamtee akka milkooytuuf hojjetamu jirtu tun jala muramee beekamu qaba wanni biraa addaan jiru wanni Abbaay Tsaayyee faanis master planii jaanii oofansan shaggaruma tana garaagarummaan san master planii jaaniiti oofanii tana shaggar jaaniiti fidan jarri keenya yaa abbummaa fi ilmaa jechuudha beeki siif galtiimi dubbiin keessatti akka fadhe ta'us shaggar jaaramurraa ankomiin qabu kanaafiin ilaammaa hin komatini yaa lafti jaaramtu takka abbaa keessa jiraatu fi akkatti jiraatu abbaatu beeka khaayoon isin jaaramtuufis ammoo nabiratti fudhataman qabdu shaggar ilmaan Tuulamaa buqqistee kadhataa gootu shaggar ilmaan Shawaa buqqistee kadhataa gootu
shaggar mana islama digdu shaggar masjid rabbi digdu kunkumao durdaran hindegaru yechudha abadan amma shaggaritti masjid afuri ol digani jiran jechana alam banki biratti masjida darul arqam jamu alam banki biratti masjida jabal jamu furidatti masjida nasir jamu akanumatti ajamba biratti masjida sumayatu jamu masjida afur digde jechuna islamni isama usta badiya hanga magalatti jijjirama dhufe kana keessatti qoodni islamni qabu hangamiti ammo islama miidhu qofaa fi waan kana fidanii kristiyaana gammachiisu waan kana fidanii onaan jette no kristiyaana gammachiisu fi miti kun waaqeffata gammachiisu fi miti kun amanti kristiyaana gammachiisu masjida diigu jiranii onaan jette no sanii miti amanti waaqeffata gammachiisu masjida diigu jiranii onaan jette no sanii miti tokkummaa oromoon bakka tana hunda qabdu balleessuudhaaf tana godhu jiranii onaan jette yes sinjaa jechuudha wanni jarri masjida laallateef lakkoofsirra guddaa masjida master plana miti planni masjidni yoo keessa seene marra koo qaba Ameerikatti seenu jira Kanada seenu jira Australia seenu addunyaa tana UK seenu jira addunyaa tana guutuu keessatti planni bar masjida hammatee dalagamaa miti no አይደለም sanifu isan khayon isani islama fi kristiana islama fi kristiana islama fi waaqeffata dubbita na wallo isani tokkummaa oromoo dha diiguuf no sajara kat yaadam beenawar kitaaba sani nu harka jira lal akkata isan itti waa harorsani nu harka jira wanni isaa yaadan amma kristiyaana gammachiisuuf miti waaqeffata gammachiisuuf miti islaama mufachiisuuf miti isaan amma eenyurra nu laafee jara kana wal muudha wajaniiti laallatanii islaama kana harti islaama tana asa harkisnu masjida islaama kana diiga islaamni khee an islaama jaa kristiyaanni kheeti nu dhaabbata waaqeffata nuuf dhaabbata jara oromoo kana lamee walin neyneeti tana keessa baati hanga tokko amata tokko bitanna tanaatu jira jechuudha no isi tana tajirtu so nuti kristiyaana wajji wanni itti wal muufannu jira tana keessa jiru nuti obboleeyye keenya waaqeffata wajji wanni itti wal lollu jira tana keessa jiru jiraachuu sin qabu nuti wal lollu neen obboleeyye keenya kristiyaanaati sammanne obboleeyye keenya waaqeffataati sammanne tokkummaa keenya jabeeffanne farrahattu TV hattoma lafarratti bobbaate masjida diite lafa masjida gurgurachuu feetu hattota kanarra duuludha jechu wanni shaggari wali qabametu taanta burraayyuu dhufte taanka bishooftuu dhufe kaanka gamanaa dhufe kaanka masii dhufte iyyaalli deemtu tun hundi dallaala jimaa dallaala lafaati dallaala hattuuti hunda si ragaa harkaa qabna waan isin bakka yuttatte itti fufneeti saaqiluutti fufna jechuudha hunda si achi jirtu waan shaggar dhufte tana hunda hoggansuma tokko ka shaggar dhufe hunda tokko waan isin bakka biraa godhaa turte waan inni bakka biraa godhaa ture akkattiin achi dhufan hunda si takka takkaan saaqiluun laaftuudha jechuudha namayyuu walloon hun hin taatu tanaaf calleesna hunda wallolu taatiga hunda rakutaanatuudha akkami hunda wallolu kabitaati hunda wallolu taatu እንዴት የሙስሊም መስጂድን አፍርሰ ለመሸጥ ጎጋለ አከሚን መስጊድ እስላማ ጉርጉ መስጊድ አከሚን ዲዳ ቁርአን ከይሰጅሩ ከኪታብ ረቢ ከይሰጅሩ ሙምቸ ሚኒስተራ አንጎረ ባሱ ከይሰ ቆድሪ ሙስሊምኒ ኢትዮጵያ ከይሰ ቀቡ ላየውሚት ቡሱ ፊስ ፈይናን እስላምኒ ኑቲ ጋር አያቹ ይሳ
gaadhamti gaa islaamni itti ceeneeti miti masgiidaa miti mana teenye yootti salaanne laqaaqi jenne ni laqaaqama ulamaayin teenye tarabbi qofattiif kannitee teessu manuma teesse yaa rabbi kun hin taane akka mallasi kursii jalaa fuudhi yoo jette dhumate dubbiinsa akkas akka ta'u ni feenaan feenu muummicha ministeeraa keenya ni jaalanna Dr. Abiy ni jaalanna ni kabajna nu dhageeffataas jennee abdanna ni sirreessaas jennee abdanna sirreessuu waannaan ammoo isa ajaja jennee fudhannaa jechuudha warri majlisa Itoophiyaadha muummicha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti xalayaa barreessanii jiran tuffii majlisaaf qabu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaadha silkiis jalaa kaasuu didee xalayaas deebisuu didee isaanii wal arkee dhimma kanarra taasisuu didee warra diiguun duubaa diigaa jecha mana diisisee jechuudha masgiida rabbii bakka islaamni toli galee rabbii isaatiin wal arkee araarama kadhatu bakka islaamni wal galee rabbii isaatii wajjin dhiifama gaafatu bakka islaamni wal galee rabbii isaa riskii gaafatu waa hundatti gaafatu imaama keenya Haji Mufti keenya Haji Ibrahim Tufaa keenya pirezidaantii keenya xalayaa isaan barrooyte dubbisuu didee jalaa dubbachuu didee silkiis jalaa kaasuu didee tuffii islaamaa qabu jechuudha taamma dura islaamni biyya keessa baay'ate jeesan akkuma gurra nu jirtu sanitti jechuudha beekaa akkuma gurra nu jirtu sanitti jechuudha taamma dura jeesan san gubbaan jalaa kaasuu didee masgiida diisise jechuudha mana rabbii jechuudha mana hiyyeessaa islaamaatii fi mana masgiida rabbii diiguudhaan shaggar islaama if keessaa ariitee islaama ari'uu irratti ijaaramtu abadan wan jiraattu jechuudha abadan shaggar islaama if keessaa ariitee islaama ari'uu irratti ijaaramtu abadan wan jiraattu jechuudha abadan tana gugoonu kiristaana hammanneeti tana gugoonu waaqeffata hammanneeti tana gugoonu obboleeyyan keenya hammannee goonaa jechuudha akka isaanii wali buunu barbaadan isaan kaayoon isaanii isaanii wali nu buusuudha imaamanni isaanii isaanii wali nu buusuudha akka isaanii wal dhabnu barbaadan jechuudha akka isaanii wal dhooynu barbaadan isaan hin ta'u sana wal hin dhooynu kiristaanni obboleessa keenya waaqeffataan obboleessa keenya mana keenya kadiigameef isaanii sagalee ta'uu qaban mana isaanii kadiigameef nuti sagalee ta'uu qabna waaqeffataa miidhameef nuti sagalee ta'uu qabna waaqeffataa nuu miidhameef islaama miidhameef sagalee nuu ta'uu qaba wal qabannee roorroo wajjin balaaleffannaa akkasitti ittituu danda'uu qabnaa jechuudha kaayoo isaanii sana eega beeyne fadhii isaanii ta'isaa wal nu dhisiisuu sana eega beeyne nuti dhugaa keenya jara hammanne obboleeyyan keenya hammanne waliin dhaabbannee falmachuu danda'uu qabnaa jechuudha booyyee masgiida diigu fooqii ijaaruu hin danda'u lafa san gurguratee abadan